Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa irraallee odeeffannoowwan barbaachisoo dhaggeeffatamuu qaban isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Odeeffannoowwan guyyaa irraa keessattis gatiin maallaqa jijjiirraa baankii fi gabaa gurraachaan meeqaan akka oolee haala ammaa atileet Lammeessaa Girmaan irra jiru faddaalaa ani obboleessaa kantiibaa Adaanech Abeebeedha jechuun maallaqaa namoota irraa nyaatee abbaa intala isaa umrii waggaa 10 gudeedee hidhaan itti murtaa'ee fi kanneen kana fakkaatan hanga xumura qophii kanaatti na waliin yoo turte odeeffannoowwan kanneen gadi fageenyaan argattu jecha kallachumaan gara odeeffannoo guyyaa irraatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Tashoomeedha. Akkuma kaleessa galgalaa isin hubachiisuuf yaaletti baankiin biyyoolessaa caalbaasii maallaqaa doolaaraa of harkaa qabu gurguruuf baankota biyya keessaaf baasee ture. Baankota biyya keessaa jiran keessaa baankonni 27 irratti hirmaatanii caalbaasii kanas kan injifate doolaarri tokko qarshii 107.9 xumuramee jira. Kana jechuun tarii guyyaa har'aatii kaasee doolaarri 107.9 isaa oliin gabaa baankiitiin ooluu ni danda'a. Haa ta'u garuu baankiin daldala Itoophiyaas ta'ee baankonni gara biraa dhimma kanarratti waan jedhan hin qabani. Doolaarri tokko qarshii 107.9 kan bitamu yeroo ta'u yoo gurguramu immoo gara 120tti ol siquunsaa hin oolu. Kana jechuun gabaa baayinaansii irraa amma jiru waliin gatiin doolaaraa sharafa xiqqoo malee garaagarummaa hin qabu. Guyyaa har'aa sa'aatiin ammatti waraabaa jiruun gatiin doolaara tokko baayinaansiidhaan 124 yeroo ta'u gabaa gurraacha biyyoota Ameerikaa fi Kaanaadaa maallaqa baankiidhaan tiraansfer ta'uutiin immoo gatiin doolaara tokko qarshii 140 haga 45tti gurguramaa jira. Baankiiwwan tokko tokkos qarshii yookiin immoo doolaaraa ofitti qabachuuf jecha namoota kana dura beekan madda galii doolaaraa qaban hojiiwwan onlaayinii garaagaraa hojjetaniin immoo kana olitti illee isin harkaa binna jechuun ofitti waamaa jiru. Kanaan wal qabatee yeroo darbee muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaa irratti akka dubbataniin mindaan hojjetaa tokko qarshii 3,000 yookiin immoo 4,000 gadi yoo ta'e parsantii 300 ol ni daballaa jedhanii dubbatanii turani. Maarree kanaanis mindaan barsiisotaa hojiirra yoom akka oolu beekamuu baatus barsiisaa tokkoof meeqa akka dabalu garuu mindaa rasaarratti hundaa'ee bahee jira. Kanaanis qarshii 3,000 gadi kan argatan parsantii guutuu 300 kan dabale yeroo ta'u mindaa guddaa kan argatu daayirekteeraa mana barumsaa haayiskuuliitiif immoo kana dura qarshii 15,390 kan argatu ture. Parsantii dhumaa 48 dabaluufiin gara 22,800tti ol guddateefii jira. Mindaawwan kana gidduu kan jiran parsantii 300 haga 48tti hiramee qoodameera. Daldaltoonni hedduun biyya keenya keessaa dabaluu maallaqaan wal qabatee otoo maallaqni yookiin immoo doolaarri hin dabaliin dura meeshaa bitan itti dabaluutiin gurguraa kan jiran bakki daldalaa isaanii hedduminaan mootummaadhaan saamsamaa jira. Haa ta'utii garuu mootummaanis hubannoo keessa kan hin galchine daldaltoonni kunneen meeshaa isaanii ergaa ofirraa gurguranii booda bor meeshaa haaraa fiduuf yoo jedhan maallaqni isaanitti dabala. Kana jechuun daldaltoonni meeshaawwan gurguran irree dhiibbaa gabaan kun uumuun harca'uu yookiin immoo kasaaraatti galuu ni danda'u. Sababiinsaa akkuma argaa jirruun dhaabbileen mootummaa hedduun isaanii gatii tajaajila isaanii daddabalaa waan jiraniitiif gatiin tiraanspoortii jijjiiramuun maallaqaa fi kanneen kana fakkaatan akka isaan dandamatanii hin hojjenne isaan taasisa. Kanatti aanuun odeeffannoon isin dabarsu odeeffannoo fiigichaa guyyaa kaleessaa atileet Lammeessaa Girmaa gufachuu isaati. Meetira 3,000 dhiirotaan kan fiigame Itoophiyaan biyyi keenyi warqee ni argatti jedhamee eegamaa kan ture. Haa ta'utii garuu gufachuu atileet Lammeessaa Girmaatiin meedaaliyaa otoo hin argatiin hafnee jira. Haala odeeffannoon garaagaraa bahaa jiranittis atileet Lammeessaa Girmaa baay'ee miidhamee ture. Haa ta'utii garuu yeroo ammaa kana yaalli guutuun siitii iskaanii raadiyoogiraafii fi kan ijaa taasifamee fi guutummaa guutuutti fayyaa akka ta'e dhaabbanni olompikii addunyaa gabaasee jira. Akkuma beektan atileet Lammeessaa addunyaan juun bara 2023
Daayimand Liigii magaaluma Paariis keessatti fiigicha meetira 3,000 fiigeen riikardii addunyaa bara 2004 Saayid Shaayiniin lammii Kwaataariin qabame cabsuun of harkatti qabatee jira. Guyyaa kaleessaa atileetota sadan keessaa inni heddumminaan eegamaa turus hin milkoofneef. Haallitti kutannootiin fiigaa ture baay'ee kan nama ajaa'ibuu fi akka injifatu shakkii keessallee kan nama hin galchine ture. Haa ta'uutii garuu hin milkoofne, kan garaasaaf isatti hin hafne, nuuf gufatus warqee keenya nuuf galcheera jennee ni amanna. Akkuma beektan olompikii irratti barri kun Itoophiyaafis bara milkii miti. Haga ammaatti meetii yookiin immoo silvarii 2 qofa kan argatte yeroo ta'u carraan warqee argachuu ishee kanaan booddee baay'ee gadi bu'aa yookiin immoo hin jiru jedhamuus ni danda'a. Gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu namicha ani obboleessaa Adaanech Abeebeeti jechuun maallaqaa namootarraa saamaa tureeti. Namichi kun hojiidhaan faddaalaa yookiin immoo dallaalaa yeroo ta'u maqaan isaas inni sirriin Taaddasa Geetaanee kan jedhamu yeroo ta'u haa ta'uutii garuu waraqaa eenyummaa sobaa maqaa abbaa Adaanech Abeebeetiin Taaddasee Abeebee of jechuun namoota waliin hojjetuunis ani obboleessaa Quxisuu kantiibaa Adaanech Abeebeedha. Dabalataan ogeessa seeraadhas jechuun namoota afurarraa maallaqaa qarshii 900,000 ol otoo saamuu harkaaf harkatti qabamee jira. Namoonnis namoota kana amananii maallaqa inni gaafate shakkii yookiin immoo mamii tokko malee nuuf kenni gaafa jedhu kennuufiin, nuuf liqeessi yoo jedhu immoo liqeessuufiin akka namoota aangoo biyya keessaa qabanii sodaachaa kennaafii turani. Gariidhaan mootummaan lafa kaaree 140 naaf kenne gatii liizii kan hin kanfaladhu dhabe jechuun irraa fudhachaa kan ture yeroo ta'u, gariin kaaniin immoo mana ijaarrachuuf qarshii miiliyoona 4 na barbaachisaa kanaaf maallaqaa haga kanaa naaf liqeessi jechuun harkaa fudhachaa ture. Haa ta'uutii garuu namni kun obboleessaa kantiibaa Adaanech Abeebees miti. Tooftaatti uummata saamuuf kan fayyadamedha. Yeroo ammaa kanatti namni kunis poolisiidhaan qabamee mana murtiitti dhiyaateera. Gara odeeffannoo gara biraatti yeroon isin dabarsu qophiiwwan kanaa fi Oromiyaa 24 irratti darbaa kan turan seenaawwan lakkii seenaa akkasii eessaa fiddee seenaan kun seenaa sobaadha jettanii nama mormaa kan turtaniitiif deebiillee kan isiniif ta'u abbaan dhalchee daa'ima isaa waggaa 10 gudeeduu isaati. Gochaan kun kan raawwate magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsaa Laaftoo Aanaa Saqal naannoo Cuuphaa Yoseef jedhamuttidha. Daa'imni umurii waggaa 10 abbaa isheetiin gudeedamte. Qorannoo yakka irratti hubachuun kan danda'ame abbaan ishee irra deddeebiin ishee gudeedaa tureera. Kana qofa otoo hin taane erga gudeedee booda harkaa fi miilla ishee hidhuun keeshaa yookiin immoo madaabaraa keessatti hidhuun naannoo taabonni Bataskaana Yoseef bahuun itti beekamu duubatti daa'ima isaa waggaa 10 gate. Namoonni naannoo sanarra darbanis daa'ima harkaa fi miilli hidhamte keeshaa keessaa iyyitu kana arganii gara buufata poolisii naannoo sana argamutti eeranii kennaniiru. Kanaafis buufanni poolisii kun akka qoratetti haati ishee pilaastikaa yookiin immoo qaruuraa yookiin immoo haayilaandii magaala keessa funaanuuf yeroo baatetti gochaa kana kan raawwate ta'uu erga ibsee booda dhumarrattis namichi kun mana murtii federaalaa sadarkaa 1ffaa naannoo Laaftoon qoratamaa turuunis hidhaan cimaan waggaa 25 irratti murtaa'eera. Gidduu kanarrattis miidiyaa garaagaraa irratti haati manaa abbaan manaa ishee daa'ima ishee yeroo gudeedu ifaaffatti yeroo haasoftu dhageessaniittu jedhee namana. Gochaan gudeeduu kun dubartoota irratti qofaa miti kan inni raawwatu. Ijoollee dhiiraa xixiqqoo ta'an irratti illee gochaan kun ni raawwata. Haa ta'uutii garuu sodaa fi akeekkachiisaa namoonni gochaa kana raawwatan taasisaniin ijoolleen gochaan kun irratti ta'e otoo hin himatiin dhoksanii jiraatu. Miidiyaa kana irratti yeroo hedduu haala ammaa yeroo kanaan jirruun gochaawwan akkasii babal'achaa akka jiranii fi maatiin kamiyyuu ijoollee isaaf of eeggannoo akka godhu qophiiwwan qopheessaan oola. Haa ta'uutii garuu komentii jalatti maalii waan gurraaf ulfaatu kuni maaliif waan akkanaa qoodda dhaabi dhiisii seenaawwan akkasii hin barbaannu sobadhaa kanneen naan jedhan nama tokko lama miti. Haa ta'uutii garuu nuti haga ammaatti wantoota gurra keenyaan hin dhageenyetu jira malee kan hin taane cubbuu kan jedhame lafa kanarraa dhalli namaa kana raawwanne hin jiru. Abbaan intala isaa gudeeduu, obboleessi obboleettii isaa gudeeduu, firri ijoollee dubaraa gudeeduu, ilmi dhiiraallee akkanumatti gudeedamuu, haati ilmaan gudeedamuu fi kanneen kana fakkaatan gurra keenyaaf illee kan ulfaatan biyya keenya keessatti kan raawwatan yakka salphaa miti. Kanarraa rabbi namaa oolchu. Abbaa isheetti intala isaa haati amanteen deemtu taanaan eenyutti amantee
deemti. Yeroo baay'ee ulfaatu irra jirra. Kanarraatii Rabbii hunduma keenyaa oolchu jecha odeeffannoon guyyaa har'aaf isiniif qabadhee dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuun dagatina. Tarii qophii kana yeroon dalagu wantoota sirreessuu qabu haala isiniif mijatuun yaada keessan illee naaf qoodaa jecha haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa. Qophii gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwa.